Gamaggamni raawwii karoora hojii kurmaana tokkoffaa eegalame. Kurmaana tokkoffaa kanatti hojiilee hojjetamuuf karoorfaman raawwachuu irratti hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uu gamaggama eegalame kanarratti ka'eera. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waltajjii gamaggamaa kanarratti argamuun haasaa taasisaniin hooggansi gaaffii hooggansaa qixa barbaadamuun raawwachuun ergama dhalootaa deebisuutu irraa eegama jedhaniiru. Gamaggama raawwii karoora hojii taasifamu kanarratti dhimmoota 5 irratti gadi fageenyaan irratti fuulleffachuun laalamu akka qabus kallattii kaa'aniiru. Waltajjii gamaggama kurmaana tokkoffaa kanaan xiqqaate dhimmoota 5 tokko sirriitti hooggansi kun bu'uuraan laaluu danda'u ture jiraata. Tokkoffaaf inni jalqabaa dhimmoota hooggansi hoogganuu qaba jennee keenya dhimmoota hin hoogganne jennee keenya sadan akkamitti hoogganaa jirraadha. Inisheetiivoota akkamitti hoogganaa jirra. Inisheetiivoonni keenya dilaaniiru. Inisheetiivummaa bira darbanii jiru. Tajaajilli keenya maalirra jira? Tajaajilli gandaa maalirra jira? Aanaa irratti maalirra jira? Naannoo irratti maalirra jira? Sadarkaadhaan tajaajilli akkamitti hoogganamaa jira? Dhugaatti mootummaan keenya mootummaa namni waan barbaadu dandeessisu goonee jirraa? Humna dandeessisu ta'ee jira appaaraatasiin mootummaa? Moo humna gufuudhaan moonas moo mattaadhaan hannaan tajaajila gurguru. Sadaffaa haala hooggannaa, haala siyaasaa, haala nageenyaa hooggannaa jennee jirra. Haalota uumaman hooggannaa jennee jirra. Haalota sana hagam xiinxallee hubannee haalota sanaaf furmaata ga'umsa qabu kennee fuulduratti harkaanfachiisaa jirra. So wanta hooggannee fuulduratti oofnu sana qixaan akkamitti hoogganaa jirra kan jedhu sirriitti hooggansi kun madaaluu danda'u tura jiraata. Kan lammataa rakkoolee kiriitikaal ta'an rakkoo hedduu qabna. Rakkoo kiriitikaal ta'e hiikuu qabnutu jira. Tokkoffaaf inni duraa interprenershiipidha. Hagam interprenerummaa hiikaa jira. Akkamitti caasaan keenya socho'ee xiinsammuu interpreneraalii maayindiseetii interpreneraalii uummata keenya gonfachiisaa jira. Maayindiseetiin interpreneraalii sana immoo gargaaree akka namni hojiitti jijjiiramu humna godhatee akka inni hojiitti jijjiiramu akkamitti taasisaa jira. Sirriitti ilaaluu barbaachisa jechuudha. Lammaffaa seeraalummaadha. Seeraalummaan naannoo keenya keessa jiru. Ijaarsa seeraalaa, daldala seeraalaa, kontirobaandii wantoota akka mootummaatti nuyi fankishinaal hin taaneen kan godhan dinagdee keenya dhimmoota xaxanii jiran akkamitti hiikaa jira. Rakkoo sadaffaan hiiknu maaliin? Qusannaadha. Qusannaa akkamitti kan hoogganaa jiru? Akkamitti kan dhaloonni kun dhaloota waan hojjete nyaatu duun taane waan hojjete sanaan guduunfaa godhatee guduunfaa saniin dinagdeetti ce'umsa akka uumu akkamitti gochaa jira. Hagam qusannaan keenya deemaa kan jiru. Yoo qusanne investimentiitti ceena. Yoo qusanne liqaatti ceesifna. Yoo qusanne weelzii kireet goona. Otuun qusatiin ce'umsi tokko iyyuu hin jiru. So rakkoo aadaa ammana jedhamnetu jira kanarratti. Kan akkamitti hooggansi kun hiikaa jiraa kan jedhu laaluun nurra jiraata jechaadha. Sadarkaa kamitti hiikaa jira? Tuttuqaa jirtu, tuttuqaa jirraa sadarkaa kamitti dubbichi nu galee kan hiikaa jirudha. Sirriitti walitti dubbachuu danda'u nurra jiraata. Kan biraa humna fayyadamnee hoogganna jennee sana akkamitti fayyadamaa jira? Humna mootummaa akkamitti cimsaa jira? Galiin akkamitti cimaa jira? Raawwiin galii naannoo keenya baay'ee nu dogoggorsiisaa jira. Dinagdeen naannoo deebi'ee hudhamaa jira. Bajanni keenya akka barbaadamutti guddataa hin jiru. So dafamee galii mootummaa naannoo keenyaa dafee tiriliyoonatti ce'uu danda'u ture jiraata ariitiidhaan. Isa sana deebifnee investi goonee ce'umsa fiduudhaaf dafnee guddisuun irra jiraata. So humna mootummaa guddisuudhaaf galii akkamitti guddisaa jirra? Akkamitti immoo kan qabeenya arganii sana akkamitti qusannee hojiitti hiikaa jirra? Humni waloo naannoo sadarkaa naannootti seerota itti baafnee qopheessinee itti galle buusaa gonnofaan tajaajila lammummaan manni murtii aadaa gaachanni sirnaa akkamitti sirnaan hojiitti hiikaa jira. Buusaa gonnofaa akkamitti hojimaataaf toominaan
kan miseensummaa irraa kaafnee buusii walitti qabaa jiru. Nyaata barataa akkamitti itti gargaaramaa jira. Tajaajila lammummaa hagam sochoosaa jira. Mana murtii aadaa hagam haqa jenne saniif oolchaa jira. Humna maatii akkamitti hojiitti hiikaa jira. Badhaadhina maatii akkamitti fayyadamaa jira kan jedhu laaluun nurra jiraata jechaadha. Badhaadhina maatii qixaan hoogganneerraa nu galeeraa tokkoon namaa akka hiyyummaa isaa injifatu akka humna qabaatee sadarkaa barbaadamutti tarkaanfachuu danda'u taasisaa jirra. Sirriitti madaalamuu qaba jechaadha. Arfaffaan rakkoo bulchiinsa gaariitiin rakkoo tajaajila kennuu dhabu tajaajila saras kaaseera as keessatti ilaalamuu danda'u irra jiraata. Mootummaan kun hanga tajaajila kennee misooma si'oomsedha mul'atoota isaa milkeessuu kan danda'u. Tajaajila si'oomsinu tajaajila saffisiisnee misooma si'oomsinu taanaan mul'atoonni keenya akka paartiitti akka mootummaatti qaban mirkanaa'uu hin danda'an. Kenna tajaajilaa uummanni itti gammadee waan argate leellisuuf fiduuf daandii dheeraa afu gabaabsuuf hojii manaa isa olaanaa hooggansaa ta'uun hubatame gama kana keessatti sirriitti irratti mari'achuun hojiitti hiikamuun irra akka jiraatu dubbataniiru. Hojii misoomaa hojjetamaa jiruun piroojeektoonni hedduun hojjetamanii xumuramuuf tajaajila banaa ta'aa jiraachuu itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kaffaaloo Tafarraa dubbataniiru. Hojii nageenyaa waaressuu irratti hojjetameenis haala gaariin nageenya tiksuun hojiin misoomaa akka milkaa'u taasisuun danda'amuusaa ibsaniiru. Gama kanaaf barreeffamoonni mariif ta'an dhiyaatanii irratti mari'atamaa jira.